السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. OIT كن أورميا إسلاميك تلفزيون تلفزيون مسلموت أورمياتي إسنيف دابته إسنين دابتا مخردفون إسنرة هاجراتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجت. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام جاءت في القرآن ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندي خيسانو بقرب سبحانه وتعالى توفيق إسلامك سنتر كورا سدد تفاتين إسنينجه جتادا فدي ربيتين كورين توفيق إسلامك سنتر حواس أورمو مسلمة هندا كنن USA مينيسوتا كتا أدى كيس جراتان هنداف Oromoo yookaan ulamaa'ii Oromoo biyyoota teenya biyya teenya Oromiyaa fi biyyoota garagaraa irraa waggaa waggaan afeeree barnoota diin Islaamaa haala adda addaatiin kennaafii jira. Tawfiq Islamic Center hawaasa keenya kan biyyoota ambaa keessa qubataniif mata duree ta'ee muhaadaraa konferansii waggaa waggaadhaan qopheessee fi afeereeti jira. Jalqabni muhaadaraa tanaa osoo hin tahin koreentuun waan isaan gaggeessan irraa takka hedduudha. Sunis konferansii 18ffaa keessa jira. Alhamdulillah guyyaa irraa baga waliin nu gahe isiniin jaa. Kanumatti aansee waan yeroo dheertuudhaaf itti yaadatamaa ture keessaa tokko waa'ee miidiyaa Islaamaa kan barnoota amantii Islaamaa afaan keenyaan calaqqisiisu tokko gadhaabbachuudha jechaa turuun isaanii yaadatama. Tawfiq Islamic Center seenaa boonsaa ta'e hawaasa isaa dhaalchisuuf itti fufaa ture arrallee itti fufaa jira. Yeroo duraatiif waan seenaa ta'e raawwatee bara 2014 keessa naannoo kibbaa magaalaa lakkuu Minneapolis keessatti calaqqisiisuudhaan gama marsaa intarneetiidhaan tamsaasu jalqabeeti ture. Maqaan miidiyaa sunis TIC ja'amee eegasii TBN Tawfiq Broadcasting Network ja'amee itti moggaafamee ture. Bara 2014 dhumarratti maqaa OIT Oromiyaa Islamic Television yookaan televiziyoona musliimoota Oromiyaa ja'amee itti moggaafamee hanga ammaa tamsaasaati jira. Duuba tuutni miidiyaa kana gargaaraa turee fi kan hojjechaa tures jazaakumullahu khayra jazaa isiniin jenna. Obboleeyyan Islaamaa dirqamni barnoota amantii Islaamaa ba'aa namoota muraasa irratti fe'ame osoo hin ta'in itti gaafatamummaa waliigala hawaasa Islaamaa ta'uudha qaba. Akeekni miidiyaa kanaatis guddaadha. Ilmaan keenyaa fi hawaasa keenya barumsa diin Islaamaa aqiidaa qulqulluu kan Qur'aanaa fi hadiisa ergamaa Rabbii salawaatullaahi wasalaamu alayhi barsiisudha. Obboleeyyan Islaamaa dadhabbiin teenya barnoota amantii Islaamaa keessatti dadhabbii guddoodha qabna. Maaliif jennaan hawaasni keenya kan biyya ambaa keessa jiraatan irra hedduun isaanii hamileen gara barnoota addunyaati fi dalagaa qofa waan ta'eef jecha miidiyaan kun nu barbaachise. Miidiyaan kun barnoota amantii Islaamaa barsiisuudhaaf dhaabbate. Mee amantiin teenya tan Islaamaa hangam takka jabduudhaan nu biratti biyya ambaa tana keessatti haa hubannu. Yoo nuti diin rabbiitiif dhaabbanni hagareen ilmaan keenyaallee ni guddatti. Yaa obboleewwan koo mata mataadhaan amantii teenyaaf hirmaanne akka dirqama amantii Islaamummaa ofirratti fudhannee wareegamnuun isiniin jaa. OIT'n afaan Oromoo fi afaan Amaariffaan ulamaa'ota keenya Afrikaa irraa, Noorzi Ameerikaa irraa, Saawuz Ameerikaa irraa, Awurooppaa irraa, Awustiraaliyaa irraa, Miidil Istii fi Eesiyaa keessa kan jiraatan hundaan wal qunnamsiisee barnoota adda addaa kennuudha kaayyoon isaa hawaasa isaatiif. OIT'n wanni isinirraa barbaadu hordofuu yaadaa fi gargaarsa adda addaa gumaachuun nu wajjin jiraachuu qofa. Kanaaf hawaasni Oromoo Muslimaa kan magaalaa lakkuu keessa qubattan hundi amantii Islaamaa hordoftan kan xiqqaa fi guddaadha. Kanaaf hawaasni Oromoo Muslimaa kan magaalaa lakkuu keessa qubattan kan amantii Islaamaa hordoftan kan xiqqaa fi guddaadha kan dhaamsa kana dhageessan Rabbiin bakkaan isiniif haa gahu. OIT gargaarsaa fi daawwachuudhaaf qophiidha. Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isarratti haa jiraatu akkana jaan hadiisa keessatti guyyaa qiyaamaadha hirphi lameen gabrichaa hin sochootu jaan hanga waa afur irraa gaafatamutti tokko umrii isaa bakka itti fixe, lama dargaggummaa isaa bakka itti dabarse, sadii ilmi beekumsa diin Islaamaa baratee waan itti dalage, afraffaa horii isaa bakka irraa fidee fi bakka horii san itti baaserraa hanga gaafatamutti hirphi isaa hin sochootu jaan. Hadiisa kana kan gabaase Tirmizii fi kanneen birooti. Ammoo waa'ee barnoota amantii keenya dagachuun kun baay'eedha nama gaddisiisa. Arra waan nama gaddisiisu garuu addunyaa fi barnoota hammayyaa qofa hordofuu kanaatu nama gaddisiisa. Qur'aanaa fi hadiisa barachuu dhabuun kun waan nama gaddisiisu yookaan nama naasisu yoon je'e waan badii ta'u
ta'uunatti hin fakkaatu. Koreen OIT akka miidiyaan kun fuulduratti tarkaanfatuufis tattaaffii guddoodha godhaa jira. Sagantaan OIT kanarratti dabruus qophii babbareedduu adda addaa tan akka gorsa quraanaa fi hadiisaa, seenaa ambiyootaa, jireenya dhiiraa fi dubartoota sahaabootaa, seenaa taabi'ootaa, seenaa ulamaa'ota islaamaa, seenaa ulamaa'ota oromoo fi gaafii deebisaa waliigalaa yookaan fatwaa fi daawaa gorsa adda addaa sheekan adda addaatiin isiniif qophaa'anii qopheessanii dabarsaati jiran. Websaayitiin teenyaas OIT.tv irratti nu hordofuu fi daawwachuu ni dandeessan. Torbaanitti guyyaa 3 guyyaa jimmataa, guyyaa sabtii fi guyyaa alhadaa gama marsaa intarneetiidhaatiin live YouTube fi Facebook Oromiyaa Islamic Television irratti ammaaf nu hordofuu ni dandeessan. Fuulduraaf insha Allah yoo rabbiin fedhii rabbiitiin gama marsaa saatelaayitii irratti nu hordofuun ni mala. Gargaarsa gumaacha keessaniitiin waliin insha Allah. Dhaamsi kiyya hawaasni Oromoo Muslimaa bakka jirtan maratti hundi keessanuu OIT kana bakkaan geenye ilmaan keenyatti haa dabarsinu, qabeenyaa fi yaadaan illee bira haa dhaabbannu. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله خنون جو قرآن ربيتي يودام سافي يادك أباتنس نفداما حملس نججبيسا OIT حواس إساتيف وان قده في قدو فولدرتيس غلطون فچا دركم إسلام ما في أرم ما تلك إسيسون إسا كان غلطون فموك أبو الرف أرم مرتي تمران وهردفو كيسانيف باية غلطوما بكجرتن مرتي نغين ربي إسين ولين هاجراتو وروا دقه اتدلق ربي سبحانه وتعالى إسين هاغورو يچادا OIT تيسون إسا مغالا لكم مينيابوليس مينيسوتا مسجد توفيق ديدمي أفر مينيها أفنو ساوس مينيابوليس مينيسوتا شنشن أفر دوا أفر بالبل إسا جهة كلمة أفر صدمي لما شنتمي جا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن OIT Oromiyaa Islamic Television. تلفزيون مسلموتا أورميات. Bakka jirtan daan qophaa'ee jenna. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا إن ججبسني رسول دبيتنا أمري هذا أبا ونانا كنا والكبج ويا ولندكيسنا والجالج ويا مي ولنجبنا ميد أمن جتني والفنان ديمنا حضر لك زازني قدوم بنا ولمت لافا ولكن بوننا سنما نستيوم وتركام فنا إن كان همن قدا غنا اتديمنا keessattuu ammootoo wanna ollaa keenna jaboon amatanii beeki nabiin keenna namni quufee bulee hin taane mu'mina odoo ollaa beekuu han qabanii mana kunis amrii jabaa ufin dagatina beela wal to'achuu dhibee ol gaafachuu azaa walii obsaa jedhe rabbiin keenna gabri gooftaa didee eennutti irkata lakki hin didinii booda hin gaabbita imimmaan fixattee ganaa dhiiga bootta gana arguu heddaa gudii zalimtoota mana ibiddaatti gana harka nyaata akki rabbiin didduu akkas ta'uuf taata rabbiin nu hatiisuu nafsiyyaaf shayxaana isum hamma janii isatu ol aana yaa irkoo mu'mina asiima irkoon teenna لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. OIT كن أورميا إسلاميك تلفزيون. تلفزيون مسلموتا أورمياتي إسنيف أبتي. إسنين دابتا مخردفون إسنرة هاجراتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجت. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام جاءت في القرآن ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندي خيسانو بقرب سبحانه وتعالى توفيق إسلاميك سنتر كورا سدد تفاتين إسنينجه جتادا فدي ربيتين كورين توفيق إسلاميك سنتر حواس أرم فتاته غنا ديغا بوتا غنا أرغو هدا قدي ظالمتوتا من إبداتي غنا هركا نياتا أكي ربين ددو أكستا وفتاتا
ربي نواتيسو نفسي يا شيطانا إسو محمد جني إسا طول أنا يا إركو مؤمنا أسيما إركون تينا وخير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد